Tu channel keenya jala kan jirtanii bakka jirtanitti kan agaan siniifaa ta'u jecha egaa ka har'a kan qabannee iyyaannee jirru egaa waa'ee meeshaaleeti. Meeshaalee qabannee iyyaannee irraa jechuu barbaaditan isa dursa ifamu sin jala bannee jirra. Inni bannee irraa waan tokkotti qabannee bannee badaa wanti kan gadhiisan jiru gidduu kana. Egaa ka Waaqayyo nu gargaaree gargaarsa Waaqayyootiin kun har'a waan adda tokko sinii qabannee iyyaannee jirra. Innis immoo maalidhaa waa'ee meeshaaleetti. Waa'ee meeshaalee mana keessaati. Egaa ka meeshaalee mana keessaa hojjechaa jirra. An akka soofaan akka biifaan akka algaa qabatee an akka kursaatinii hundumaa kan qabatee gamee mana keessaa hojjennee biyya biyyatti namaaf ergaa jirra. Isa dubbachuuf amma kaleessaa ani nama gara Baalee Roobee kan jedhamu kana deemeetan namaaf mi'a geessee dhufe jechaadha. Gara Roobees geesseera. Isa malee gara Addis Ababa Sulultaas geesseera. Mi'a baay'ee namaaf geggeessaa hin jira. Baay'ee ajajni baay'atee jira jechaadha. Egaa kana irratti baay'ee hojjechaa jirra Waaqayyo nu gargaare. Egaa kan warri amma immoo fuuldura kana faasgaayii kan dhiyaatee jira. Warri mi'a warraaf erguu barbaadanii uffata erguu barbaadanii mi'a mana kana keessaa baay'ee jira. Kan kana isinitti himne immoo egaa kan isarratti baay'ee hojjechaa jirra. Bakka isin bukkee dhaabbachuu ni dandeenya. Isinis immoo karaa WhatsApp fi karaa imoodhaan nu dubbisuu ni dandeessu. Egaa kan mi'a kana waan barbaadan ergattanii maatii keessan bukkee isin geessisuu ni dandeenya. Kana irratti hojjechaa jirra. Algaa soofaa namni malee jechaadha. Mi'a mana keessaa uffata qabatee waan tokko waan namaaf erguu dandeessan jechaadha. Beeksisa keessaniif kan erguu dandeessan isin erguu ni dandeenya. Hojjechaas jirra, ergaas jirra. Innaa kana irratti isin bukkee dhaabbachuu ni dandeenya jechuu barbaadanii. Egaa kan isheen yaada dabalataa yoo qabaatte qabdi waan ta'eef isinii murteettee jechaadha. Isinii dubbatti. Fixatte. Galatoomaa nagaan koo bakka jirtatti isinaa qaqqabu. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii. Egaa ka dubbatee jira qabxii ijoo dubbateetoo jira. Waan inni jedhe san irratti waan andaawan tokko iyyuu hin qabu. Akka gorsaatitti waan dubbadhuu fi wantoota ofii kiyyaa dubbadhutu iyyuu jira. Waan ta'eef viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan garaatan immoo sabiskiraaybii godhaa asirratti guyyaa guyyaan sagantaa darbuu hordofaa isiniin jechuun gaban mana feerraa kooti. Inni sunis maalinni ani kanan dubbadhu ramadaanni soomni ramadaanaa seenaa jira. Obboleewwan keenya musliimaa jechuudha. Akkasuma immoo obboleewwan keenya kiristaanatiif immoo iyyuu ortodoksiif jechuudha. Wanni soomni faasigaa seenaa jira. Ijoollee qabna, abbaa manaa qabna, haadha manaa qabna. Baay'ee abbaa manaa irraa ijoollee fi maatii yoo sapiraayizii godhan wayya moo abbaa manaallee sapiraayizii godhan? Tokkumaadha hundumtu. Tokkumaadha? Jaalalleen Duraasiin jedhamu maal jechuudha? Addan baamu jedheera sirriidha. Anis waanuma isa barraa bahu laalufan malee tokkumaadha. Dhugaa yoo rabbi namaa qajeelche abbaa manaa gaariin haadhas abbaas caayin caala. Abbaa manaa gaarii yoo rabbi Waaqayyo qajeelchee namaa kenne gammachiisuun gaariidha. Sapiraayizii yoo godhanii. Sapiraayizii kana eegaa. On kana jedhu immoo of qabadha. Ani shamarran nan gorsa. Dhiironni baay'ee warroota of jaalatanidha. Of qabaa namoota jaalattanii namoota nu eebbisan yoo ramadaana kanarratti uffatatti uffisne hatta wanta irratti salaatanillee binnee yoo kennineefillee Ramadaan kanarratti nu eebbisa warri jettanii maatitti amantan garatan bakka feetanitti Oromiyaa keessa isinii geessina. Anis ta'e abbaan manaa koollee inni dubbatee too jira meeshaa kanaan dura dhaqee geessee hin jira. Miidiyaa hin hojjenne. Ani kanan hojjedhe waan bitame keessa yeroo darbe baay'ee biizirra turre. Eengadda bicha viidiyoon guyyaa kam isin bira ga'ee guyyaa har'a viidiyoon kun guyyaa isin bira ga'uun beeku ani waan nyaatamurratti hojjedheen ture. Uffata kaan irratti hojjenne yeroon dhabe yeroon viidiyoo irratti hojjedhu geessaa jirra jechuudha. Amma achitti yeroo koo aarsaa godhee viidiyoo kamuu akkasinitti mul'atutti yoggaa binne isinii hojjedhaa isiniifis barumsa ta'a warri bites immoo itti gammada jechuudha. Warri ergate malee deemaa jira inni faan keessattuu jechuudha. Baay'inaan isatuu deema karaa ergaa irratti jechuudha. Egaa ani baay'ee mana gatamee gaafa deemamu isa wayya hojiillee dhaabillee deemu isa wayya kan jedhu bakka kamiyyuu deemee geessaara amanamummaadhaan geessaa jirra. Bakka feetan Oromiyaa keessa nu geessaa warri jettan jechuudha. Amma
keessattuyyuu wanta sabiraayizii godhuu barbaadan. Meeshaan akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Waan meeshaa sirriitti irratti hojjechaa jirra. Sirriitti orofaa qabsiifattan malee dafee meeshaan isin qaqqabuu dhabuu danda'a. Asumaan waan jedhu jiraate taanan jechuudha. Ijoolleen biyyoota biraa Oromiyaadhaan alatti jechuudha. Naannoowwan biraati irratti hojjisiisaa jirtan. Yoon kana jedhu numatu gaariidha jechuu koo osoo hin ta'ini ijoollee afaan keessan beekan warroota naannoo Oromiyaa keessa jiran irratti yoo hojjisiifattan nama namaanillee qabachuu dandeessan rakkoon hoo jiraate jechuudha. Rakkoon hoo jiraate garuu kara biraatitti naannoo biraatti gaafa deemtanii akkas ta'uu dhabuu danda'a. Nama afaan ta'e isin dubbatu dhabuu dandeessan. Kun afaan keessan akka feetanitti walitti dubbattanii akka feetanitti ittiin walii galuu ni dandeessan. Odoo of eeggannoo gootanii guutte ijoolleen Oromootuyyuu meeshaarratti sirriitti kan hojjechaa jiran jechuudha. Ana of bichaa osoo hin ta'in guutte ijoolleen Oromoo kamiyyuu bakka barbaadetti naannoo kamirrattuyyuu hojjetachuu hin dandeessani. Garuu naannoo biraatirra xiqqoo ani badummatti isin gorsoo osoo hin ta'in fageenyan deebisiiti immoo afaan malee ijoolleen keenya kan sirriitti hin dandeenye hin jira afaan biraa jechuudha. Ittumaanuu walii galtanii akka fedha keessanitti meeshaan kun nu hojjetamu jechuudhaaf iyyuu. Kanaafuu osoo akkasitti kanarratti of eeggannoo gootanii afaan ittiin rakkachaa meeshaa sun immoo yoggaa jalaa bade afaan guuttanii dubbachuu dhabaa of miidhurraa osoo karuma naannoo keessanitti odoo hojjisiifattanii guutte ijoolleen kallattii adda addaatiin hojii hojjechaa jiranii isiniin jechuun jaaladha. Anoon kana jedhu amma hin jiran ijoolleen amma Adaamaa keessa jiran ijoolleen afaan biraa dubbatan kan na hojjisiifachaa jiran naannoo isaanii kan jira waan ta'eef jechuudha. Natti dhiyaata waan ta'eef tiraanispoortii ta'ee dhufaniitu na gaafachuuf ta'e rakkoon odoo jiraate naannoo Zuuraa Adaamaa tan jira dhufanii na gaafachuuf mirga hin qaban naannoo itti jiraatan sana jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaafuu iyyuu kana jedhu isinitti bakka dhiyaatutti Oromiyaa keessa fi naannoon biraa kililiin biraa tiraanispoortii nu garaagarummaa qaba. Kanarratti odoo of eeggannoo gootanii of abbaa akka nu baattan isin jechuudha. Akka gorsaatittan kana dubbadhee waan karaa biraatiin immoo ijoolleen ammallee meeshaa hojjisiifachuu barbaadan jiraattan taanaan horofaa qabsiifachuu hin dandeessanii meeshaa baay'ee ni jira. Dhugumaa ijoolleen immoo galuuf ji'a lamatti nu hafe ji'a lamatti nu ba'a jettanii na gaafattanillee jirtu. Ani ji'a lamaa miti ji'a sadiitti isin ba'a jedhee yaadu. Sababbiin isaa meeshaa baay'eetu jira. Maamila biraa qaba ana bichaa miti maamiloota sanis gaggeessuufuu dafee isin dhaqqabuu dhabuu danda'a waan ta'eef meeshaa horofaa qabsiifachuu hin dandeessanii warroonni mana ijaarratanii xumurattan warroonni immoo iyyuu amma gallee ijaarrannaa meeshaa keenyallee hin hojjisiifanna jettanii hoggaa jiraattan bilbila keenya hin teechisnaan jira bilbila keenya teechisne nu dubbisuu hin dandeessanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa bilbilillee bilbilamaa jira haa ta'u rakkoon tokkoyyuu hin jiru bilbila isin kaasnaa isiniin jechuun jaaladhaa yaada biraa qabdaati. Ika yaadan biraa ni qabu. Akkuma ati jettee isheen ayyaantu dubbatteetti mi'a baay'ee irratti hojjechaa jirame mana keessaan akka soofaa qabattee kan akka mi'a mana kana keessaa jechaadha. Egaa kan isarratti nama baay'ee ajajatee jira taraanis galee hojjetamaa jira baay'ee irratti hojjechaa jirra warri barbaadan ammas jirra hojjechaa jirra. Isa maleedha nuti dura dubbanne namaaf mi'a erguu barbaadan innis ergamaa jira. Jenne inni kunii fi inni kun walitti hin ilaallatu inni sun sepiraayisii yoo godhuu barbaadan nama tokko nama jaallattan warraaf obbolaaf kana kanaaf yoo ergattan isinii geessuu ni dandeenya jenne. Kun immoo an akka algaa kan akka soofaa kan akka kumsaatii kan akka biifii mi'a mana kana keessaa kan qabatee jiru isa irratti hojjechaa jirra amma jiru hojjetamaa jirani taraa qabatee amma sulultaadhaan nama lamatu ajajatee jira duukanii ajajatamaa jira garuma Addis Ababa keessaa yoo amma ijoolleen keenya warra Araba jiran achitti mana ijaarrachaa jirtu. Baay'ee asumaanii ati hojjechaa keenya dagatiniiti. Dhugaan isin ijoolleen Addis Ababa jiraatan viidiyoo kiyya warroonni hordofanii jechuudha Ameerikaa jiraatan Addis Ababaadhaan fuulduratti maatii keenyaafuu hin hojjisiisa kan jiran jira. Finfinnuma keessa jechuudha finfinnuma keessa jiranii asumaan gamanumaan yaada ishiin dubbatte tokkotu jira obboleettiin tokko. Afaan Oromoo sirriitti dubbattuun talma Oromooti Finfinnee keessatti dhalattee guddatte sirriitti nu jaallatti dhugaa asumaan gamanumaan galateeffachaa baay'ee ijoollee keenya akka naa jajjabeessitan jettee kan dubbatte jira keessattuu shamarran keenya naa jajjabeessaa jirtaa kanaa olitti naa jajjabeessaa jettee kan dubbatte jira kanarratti waa'ee hojii meeshaa kanarratti dinqisiifatteetu jechuudha. Nu bilbiltee argitee jirta halkan nu bilbiltee nu haasofsiisti gaafa tokko viidiyoo ishiin jecha ishiin ijoollee keenya dabarsuu qabdan jette
Viidiyoo biraatti deebinaa. Deebina. Egaa akka kanadha kanan jedhee keessumaa Addis Ababaa nutti dhiyaataa, Arsii nutti dhiyaataa. Oromiyaa keessatti bakka isin barbaadanitti isin ergamuu ni danda'ama. Makiinaan jira waan ta'eef makiinaan isin geessa mana keessanitti. Egaa kanatti hojjechaa jirra. Egaa itti fayyadamaa isiniin jennaan nuti isin bukkee jirra. Waan barbaadan irratti immoo bakka isin jettanitti isin bukkee dhaabbannaa. Nama dhukkubsatullee deemaa nu gaafata qaamanillee jenna rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru. Garuu maalinni hojii keenya irra caalaa hojii keenya waan ilaallatu wal qabate amma ijoolleen fakkeenyaaf waa'ee lafaati irratti nu gaafatan baay'een jiru. Ani waa'ee lafaa gubbaa irratti dhugaa dubbachuuf waan irraa beeknu hin qabne akkanumatti namni yoona beekumsa walitti dhiyaata faamilii irraa ka'ee namni jira hin qabna hin gurguranna kan jedhu hoo jiraatin ala waan biraa irraan beeku. Amma ijoolleen baay'een kanarratti kan wanni jiran hin jiru. Wanti haaratti hoggaa jiraate isinii qabannee dhufna. Garuu inni hojii keenyaa miti. Hojiin keenya kan jiru hoona nu gaafadha jettan nama sapiraayizii isinii goona. Nama dhukkubsatu hoggaa jiraate nu gaafadha wettan deemnee gaafannaa. Meeshaalee nu hojjisiisaa wettan meeshaalee odeeffannoo adda addaa waa'ee meeshaaleetti wal qabatee jireenya wal qabatee kana hoo ta'ee kun hojii keenyadha. Egaa kanadha viidiyoo irra tursuun barbaachisu. Egaa ka bilbilli keenya achirra jira. Karaa WhatsAppii fi karaa Imo dubbisuu ni dandeessu banaadha. Isin jenna waan dhaggeeffataniif galatoomaa turte gaarii. Nagaan ta'a.